Akeekni kabaja guyyaa gootota Oromoo yeroo adda addaatti qabsoo keessatti wareegaman hunda isaanii bakka tokkotti yaadachuuf akka ta'e ibsame. Ebli 15 guyyaa gootota Oromoo jaamee kan moggaafame bara 1984 koora jiddu galeessaa Abaa'oo Dirree Bahaa ture walgahii godhe irratti murtee dabarsine. Guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo waggaa waggaadhaan ebla 15 bakka garagaraatti sirnoota garagaraatiin yaadatameeti oola. Bara 1978 walakkeessa irraa kaasee hanga dhuma bara 1978 Abaa'oon haala akkaan rakkisaa keessa turuun galmeewwan seenaa ni mul'isu. Yeroon kun yeroo lolli Soomaaliyaa fi Itoophiyaa dhumate waraanni Ziyaad Barree ari'amee bahetti. Mootummaan Dargii humna Abaa'oo reefu ijaaramaa jiru dhabamsiisuudhaaf duula walirraa hin cinne itti bobbaaseeti ture. Waraanni bilisummaa Oromoo Baalee Arsii fi Harargee keessatti duula kana of irraa deebisuudhaaf lola ciccimaa seeneeti ture. Qunnamtii isaa addaan citee inni faca'aa yaaddoon ijoolleen guddaadha ture. Qabsoo haqaa yoomuu waan injifatuuf gootonni waraana bilisummaa Oromoo duula Dargii of irraa qolatanii amajjii takka bara 1980 walitti dhufanii ayyaana guddaa ayyaaneffatanii turan. Injifannoo karaa waraanaa argame karaa jaarmiyaatti itti fufsiisuudhaaf hooggantoonni Abaa'oo Arsii Baalee fi Harargee keessa jiran baatii bitooteessaa keessa walitti dhufanii turan. Hooggantoonni Abaa'oo biyya alaa turanis mootummaa Soomaaliyaa irratti hojjechuun waajjira Abaa'oo akka Muqdishootti banamuuf bara 1980 keessa godhamanii turan. Haala mijataa kanatti dhimma bahameen hooggantoonni biyya keessaa fi alaa jiran qaamaan wal arganii dhimma jaarmayaa dhaabaa irratti murtee irra gahuudhaan akka barbaachisus hubatame. Akka kanatti hooggantoonni yeroo sanii dirree turan keessaa jilli tokko kan durataa fi itti aanaan durataa keessatti argaman akka Muqdishoo deeman murtaa'eeti ture. Akka kanatti hooggantoonni qabsoo 10 gara achi deeman keessattuu Jaal Bariisoo Waabee yookaan Magarsaa Bariifaadha. Jaal Gadaa Gammadaa yookaan Damisee Xaccanaati. Abbaa Xiiqii yookaan Abbuumaa Mitukkuuti. Doorii Barii yookaan Ziiguu Banti. Dhaddachaa Booroo Dhaddachaa Mul'ataa Barii Galaan gara Soomaaliyaatti yeroo san warra socho'ani. Bakka gahuuf jecha osoo hin gahin humni hidhattoota Soomaaliyaa yeroo sanii turan karatti qabanii warreen musliimoota ta'an gar tokkotti warreen kiristaana ta'an gar tokkotti akka goran ajajaniiti turan. Warra kiristaana ta'an irratti tarkaanfii fudhachuuf yeroo ja'an hooggantoonni Abaa'oo yeroo sanii amantaan addaan hin baanu jaanii waan mormaniif bakka tokkottis wareegaman. Guyyaan kun baroota Oromoon bilisummaa isaatiif mirga isaatiif haqa isaatiif falmachaa ture keessatti kanneen mana hidhaa keessatti qaamni isaanii irratee fi kanneen akkaataan garagaraa aarsaa kafalan irratti yaadatamuu ta'ee kabajamaati jira. Guyyaan gootota Oromoo yeroo dheeraadhaaf biyya keessaa fi alaattis namoota dhuunfaa fi gareedhaan erga kabajamee ture yeroo jalqabaatiif bara 2019 biyya keessatti kan kabajame ta'eeti ture. Ergasiin booda baroota itti aanan itti hin deebi'amne. Haa ta'u malee sabboontoonni ilmaan Oromoo addunyaa irra jiraatan biyyoota garagaraatti namoota dhuunfaa yookaan gareen ta'uudhaan dungoo ibsuu fi qophiilee garagaraatiin wagga waggaadhaan kabajuun itti fufaniiti turan. Har'aas bifa garagaraatiin kabajamaa oolaatee jira.